Yaadi waggaa guutuu halkan dammaqxee hirriba of dhoowwitee osoo qo'attu guyyaa qabxii intiransii kee gadhiifamu lakkoofsa ati ija keetiin arguuf hin qophaa'in agarta. Maaliif? Dadhabbii kee xiqqaa waan ta'eef miti. Sababni isaa dogongoroota ati yeroo qo'annaa kee keessatti raawwattudha. Har'a baratu irratti dogongora gurguddoo 5 kanneen barattoota intiransii kuffisanii fi akkamitti ati isaan mo'achuu akka dandeessu viidiyoo kanaan waliin ilaalla. Hamma dhumaatti na waliin tura. Dogongorri tokkoffaa barattoonni baay'ee hojjetan gaafii waggaa darbe akka walalotti sammuutti qabachuudha. Barattoonni baay'een gaafii waggaa darbe dhufe tokko arganii deebii isaa A ta'uu isaa yoo beekan sana qofa qabatanii gaafii itti aanuuf deemu. Garuu warri qorumsa qopheessan gaafii sana kallattiin hin deebisanii. Isaan kan deebisan konseptii yookaan yaada gaaficha duuba jirudha. Fakkeenya bara darbe gaafii waa'ee ionic bondii dhufeera yoo ta'e barana gaafii sana kallattii osoo hin taane waa'ee property of ionic compound jijjiiranii si gaafatu. Deebii isaa qofa qabattee yoo deemte gaafii hamma tokko jijjiirame sana deebisuu dadhabda. Furmaanni isaa qormaata waggaa darbe yoo hojjetu akka qorumsaatti of qori. Gaafii tokko yoo hojjettu maaliif deebii isaa ca'aa ta'e jedhi kitaaba keessa deebii mata duree sana keessatti deebii ilaali. Yoo kana goote gaafii tokko irratti yaada yookaan konseptii hedduu irraa qabachuu dandeessa. Yaadadhu bifa kanaan gaafii hojjechuu waan beektu qofa osoo hin taane waan beektu sana akkamitti akka jijjiiramee dhufuu danda'u hubachuu dandeessa. Dogongorri lammaffaan barattoota kuffisu barnoota dura beekanii fi itti salphatu qofa irra deddeebisanii qo'achuudha. Maaliif dogongora ta'e? Sammuun keenya uumamaan waan nuffisiisaa fi rakkisaa ta'e irraa baqachuu jaalata. Kanarraa kan ka'e barattoonni baay'een barnoota kallattiin hubatan sa'aatii dheeraa irratti gubu. Garuu barnoota haardii yeroo argu sammuu isaanii ni nuuffa. Booda hojjedha jedhanii dabarsu. Garuu guyyaa qorumsaa yeroo ga'u barnoota salphaa irratti maaster taatu. Garuu barnoota qabxii kee gadi fashaleessu irratti dandeettii dhabda. Kuni qabxii kee waliigalaa gadi buusa. Dogongorri sadaffaa barattoonni intiransii hojjetan kutaa gadi aanaa dagachuudha. Barattoonni baay'een intiransii jechuun barumsa kutaa 12ffaa waan jiru itti fakkaata. Garuu ragaaleen qorumsaa waggoota akka agarsiisanitti qormaanni biyyoolessaa keessa harki guddaan kutaalee gadi keessaa bahu. Rakkoo kanaaf akka furmaataa wanti isiniif himu qormaata waggaa darbe fayyadamii gaafilee waggaa darbe keessaa gaafii kutaa 9ffaa yookaan 10ffaa irra dhufe maal fa'aa akka ta'an ofii keetii ilaali. Kun gaafii mata duree kam irraa baay'inaan akka dhufu beekuu si gargaara. Dogongora arfaffaan barattoota baay'ee kuffisu karoora malee qo'achuudha. Barattoonni baay'ee maal qo'achuu qaba jedhanii otoo yaadanii sa'aatiin jalaa dhuma. Maaliif dogongora ta'e? Karoora malee qo'achuun akka nama otoo bakka itti deemu hin beekin fiiguuti. Yoo karoora hin qabaanne sammuun kee waan sitti salphatu qofa filata yookaan sabjektii tokko irratti yeroo hunda gubda. Sabjektii biroo ammoo otoo hin dubbisiin guyyaan si jalaa darba. Kuni dhibbuu namatti fida. Miidhaa isaa chaaptarii tokko qofa irratti torban guutuu gubda. Chaaptarii biroo 10 osoo hin argin qorumsa ga'uu dandeessa. Kun qabxii kee madaalawaa yookaan baalaansidha akka hin taane godha. Dogongorri inni dhumaa fi barattoota baay'ee qorumsa dura kuffisu dhiphuuf sodaa qormaataati. Dhiphuuf sodaan immoo dandeettii sammuu keenya waan dubbisne yaadachuu itti danda'u kallattiin bulook godha. Kanaan kan ka'e waan qo'adhe hunda irraanfadheera jettee akka yaaddu si godha. Furmaanni isaa riizaaltii irratti hin xiyyeeffatin. Yoo kufe maaltu ta'a jettee yaaduu dhiisi. Ammatti hojiin kee gaafii fuula kee dura jiru deebisuu qofadha. Riizaaltiin yookaan bu'aan isaa booda irratti yaadda. Yaadadhu qormaata intiransii madaalii eenyummaa keetii miti. Madaalii waan baratte qofadha. Garaagarummaan qo'annaa kee fi injifannoo kee gidduu jiru isuma. Erga maatii barutiif dogongora 5 kanneen mo'achuun qabxii kee walakkaa fiduuf deemsa kee haaromsa jalqabi. Dogongora kana hunda yoo mo'atte mo'ichi keeti. Viidiyoon kun yoo si gargaare laayik godhi. Koomentii irratti wantoota dubbanne keessaa kamtu hunda caalaa rakkoo keessanii naaf barreessaa. Nagaa tura.